Ola fajiru makanke, ola fajiru Jesus ko. Esho ola fajiru makanke, ola fajiru abako. Awala ko tipsy te, adana ragi tipsy te. Ita jala la nailal te. Jesus fez no pouco, Gurumako. Jesus fez no pouco, Gurumako. I wanna go to Tipsy Day. I gotta run to Tipsy Day. It's a dollar and a lot. Jesus fez no pouco, Gurumako. Jesus fez no pouco, God is a cool yard. Si poco ci sembra poco, akama daraka si akan futam daka Devis gete yomonte, aras gete narute. Devis gete yomonte, aras gete narute. Bidaga ko barida ko, muda katu puluko, kunde kisa sipilate, lupu kotan sinate, haragal fatem lupu, sikapane sengarako. Haragal fatem lupu, sikapane sengarako. Ola fajiru makanke, ola fajiru Jesus ko. Esho ola fajiru makanke, ola fajiru abako. Nagaan Waaqayyo Gooftaa isiniif haa ta'u. Namoonni na argaa yookaan dhagaa jirtan namoota hiriyoota keessaniif akka isin affeertan isin gaafadhaa sumaanii. Sagalee Waaqayyoo akkan mata duree isaa irratti barreesse dhiibbaa yeroon fiddu irrattan sagalee Waaqayyoo Anbaaqoon boqonnaa 2 lakkoofsa 2-3 isa jiru walii wajjin ilaalleeti Waaqayyoon kadhannaa. Yeroon sagalee kana yaadaa ture, waa'ee sagalee kana yaadaa yeroon ture, Hafuurri Qulqulluun waan keessa koo guutuu tokko qaba ture. Waa'ee yeroo nu fuulduratti haftee jirtu, yeroo itti adeemaa jirru, yeroon nuyi itti adeemaa jirru, yeroon fuuldura keenya jiru kun maal fakkaachuuf deema. Yeroo dhufaa jiru sana keessatti immoo waldaan kiristaanaa maal fakkaatti, amantoonni maal fakkaatu, jireenya kiristaanotaa maal ta'uuf deema, akkamitti baricha keessatti of arguuf deema laa kan jedhu waa hedduuti keessa koo dhufaa ture. Amma garuu gabaabaatti waa'ee yeroo irratti waa tokko dubbachuu barbaada. Sagalee Waaqayyoo nan dubbisa akkana jedha. Yemmus Waaqayyo anaaf deebisee mul'ata argite kana akka namni rakkina malee dubbisuu danda'utti mul'isi gabatee irratti caafi. Mul'anni kun yeroo itti raawwatamuun isaaf ta'u in eega. Waa'ee guyyaa boodaa in dubbata. Garuu soba miti. Yoo lafarra harkifame iyyuu isa eeggadhu. Inni dhuguma hin dhufaa, hin turusii naan jedhe Waaqayyo jedha. Yaa Waaqayyo Gooftaa isa hundumaa dandeessu, sagalee kee kana akkati garaa keenyatti dubbattuuf sin kadhadha. Sagalee kee kanaan yaa Waaqayyo jireenya keenya gara fuulduraatti, akeeka keenya gara fuulduraatti,
waan gochuun nurra jiruuf karaa irra adeemuun nuuf ta'u akkatti nutti agarsiiftuuf ani sin kadhadha jaalala kee haa ta'u. Akkuma garbicha keenya jetti ati akka fardaaf gaangoo warra luugama malee hin deemne hin ta'in malee ani Waaqayyo gooftaan daandii irra baatu sin agarsiisa jette. Warra si dhaga'anitti ati Waaqayyo hin dubbatta. Warra fuula kee barbaaddataniif mul'ata hin kennita. Waa'ee bara keenya mul'ata nuuf kenni. Waa'ee yaa Waaqayyo adeemsa keenyaaf karaa keenya nu fuulduratti haftee jirtu yaa Waaqayyo har'a sagalee keetiin nu geggeessi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Kutaa nama dubbisee kanaan sagalee kanaan isinitti dubbachuu jaalladha. Waaqayyotu Anbaaqoomitti akkana jedhee dubbata sagalee kana. Anbaaqoom yeroo itti sagalee kana Waaqayyo irraa fudhatu inni Waaqayyo wajjin falmiitti jira. Yeroo sun Anbaaqoomiif yeroo falmiiti. Waaqayyo wajjin wallaansoo qabaa jira. Innis biyya garbummaa keessa ta'anii waa'ee biyya isaaniitti deebi'u, waa'ee qajeelummaa, waa'ee firdii dhugaa, waa'ee dhugaatiif garaan Anbaaqoom baay'ee gadda qaba, komee qaba. Kanaaf Waaqayyo maal jedha? Ani sin komadhe jedha Waaqayyoon. Dhugaan utuu jallatu maaliif calliftee nu ilaalta? Dhugaan yeroo isheen iddoo dhaabaddu hamma yoomitti calliftee nu ilaalta? Kunoo jalloonni milkaa'aa jiru, waan gaarii hedduu argataa jiru, garuu dhugaan iddoodhaa dhibamee jira. Hamma yoomitti nu eedda? Kanaaf yaa Waaqayyo sin komadhe maaliif nuun deebiftu jedhe Waaqayyoon gaafata ture. Yeroo kana Waaqayyo Anbaaqoomiif deebiseeti akkana jedha. Mul'ata argite kana jedhe Waaqayyo. Si duwwaafan dubbadha miti. Mul'ati kun bara kee irratti hafa duwwaa miti. Umrii kee duwwaa irratti gabaabbata qofa miti. Kanaaf iyyuu bayeessa godhi akka namni hundumtu nu argee dubbisee hubachuu danda'utti gabatee irratti gurguddisiiti ibsi immoo barreessi kaa'ii ittiin jedhe Waaqayyo. Maal jedhe egaa mul'ati kuni yeroo itti raawwatamuun isaaf ta'u in eega jedhe. Yeroo itti raawwatamuun isaaf ta'u eega. Hin ture jechuudha mul'ati kun. Bubbuluunsaa hin hafu jechuudha mul'ati kun. Lafarra harkifamaa inni iyyuu maal jedha? Yoo lafarra harkifame illee hinuma raawwataa jedha. Yoo waan tutture fakkaate illee waan bubbule yoo fakkaate illee raawwatamuu sanaaf hinuma galmagaa. Kanaaf iyyuu barreessi ol kaa'i. Yeroo itti raawwatamuun isaaf ta'u eegaa jedhe. Waaqayyo waa'ee yeroo Anbaaqoomitti dubbata. Anarra waa'ee yeroo waa tokkoon isitti dubbadha yaa obboleessa ko, yaa obboleettii ko. Yeroon kee, yeroon fuula kee duratti hafee jiru, yeroon ati itti adeemtu, yeroon barri fuula kee dura jiru kun maal fakkaata? Waaqayyo maal jedhe waa'ee bara kee sana? Waaqayyo maal sitti dubbate waa'ee fuuldura keeti? Mul'ata argite qabdaa? Sagalee dhageesse Waaqayyo biraa fudhattee baate tokko qabdaa? Yeroo isaa beeki. Wantan sitti dubbadhu kun yaa Anbaaqoom jedhe yeroo itti raawwatamuun isaaf ta'u eega jedhe. Waanuma Waaqayyo sitti dubbateef mul'ati tokko raawwata miti. Raajiin tokko, sagaleen tokko waanumati Waaqayyo biraa dhageesseef xumurama miti. Yeroo isaa eege xumurama. Kanaaf yoo lafarra harkifame illee inni hin raawwataa, hin turuuti mul'ata kana eegii jedha. Isqeel boqonnaa 12 lakkoofsa 23 irra sagalee sana fakkaatu jira meenan dubbisa. Egaa ati isaaniin Waaqayyo gooftaan ani mammaaksi kun akka afu nan godha. Israa'el keessattis deebi'anii isa hin mammaakan. Yerichi dubbiin mul'atichi hundinuu raawwatamus dhiyaateera. Yerichi mul'atichi itti raawwatamus dhiyaateera. Armaan olitti Anbaaqoomiin maal jedhe? Yeroo itti raawwatamuun isaaf ta'u eegaa. Hin bubbula. Tutturuun saalafu barreessii kaa'i. Hin dagatin. Abdii godhadhuu ittiin jiraadhu. Asitti immoo Isqeelii Waaqayyo maal jedha? Yerichi ga'eera. Yeroon itti mul'atichi xumuramu. Innan Irmiyaas faatti dubbachaa ture. Innan Anbaaqoom faatti dubbachaa ture. Innan Isaayaas faatti dubbachaa ture. Yeroo itti mul'ati kun xumuramu dhiyaatee jira. Kanaaf gaddiif komeen ijoolleen Israa'el anarratti qaban mammaaksisuun hin xumuramaa jedhe Waaqayyo gooftaan. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u.
amma ga sagalee kana irratti maal argina mul'ati waaqayyo raajotatti dubbachaa ture sun mul'ati waaqayyo ijoollee isaatti agarsiisaa ture sun yeroo ofii isaati eegaa ture jechuudha hedduu isaanii biyya Baabiloon keessatti laga garbummaa sana keessatti rakkina sana keessatti kaan abdii kutatanii booda deebi'aniiru kaan waaqayyoon iyyuu itti deebi'anii waaqayyoon iyyuu komachuu jalqabaniiru kaan isaanii waaqayyoon dheekkamsiisaniiru sababi isaa mul'atichi waan ture Irmiyaas maal jedhe yaa waaqayyo na goyyoomsite jedhe ani siifan goyyoome dubbadhuudhaan jettee jennaanan dubbadhe arra kunoo sagalichi waan xumuramuu dideef waan raawwatamuu dideef mormona qabaa jiru rakkinatti hangale rakkinatti na galchite siifan goome na goyyoomsite jedhe waaqayyo wajjin wallaansoo qabuu jalqabeennis sagalee mangara olitti dubbadhe Anbaaqoom waaqayyo wajjin wallaansoo ol qabuu jalqabe amma ga waaqayyo sagalee kana fidee Hisqeeliin maal jedha yeroon itti xumuramu ga'eera jedhe yeroon itti mul'atichi galma ga'u sun dhiyaateera jedhe yeroon itti mul'atichi akeeka isaa rukutu ga'eera jedhe yeroo itti mul'atichi galma isaa dha'u dhiyaateera jedhe warri natti gaddanis warri mammaaksa godhatan muka hoodaa muka mammaaksa raajii godhatan komee godhatan dubbii waaqayyootti gaddanis yeroo isaan san hundumaa itti irraanfatanii waaqayyoon galateeffatan dhiyaateera jedhe Isaayyaas boqonnaa 12 irratti waaqayyo maal jedhe Isaayyaasitti dubbata yeroon isin itti burqaa gammachuu keessaa bisaan waraabbattanii dhuddan dhiyaateera jedhe waaqayyo gooftaan burqaa gammachuu keessaa bishaan waraabbattanii dhuddu natti gammaddu gidiraa keessan hin irraanfattu jedhe egaa waaqayyo yeroo isaa malee waan tokko illee hin godhu waaqayyo wanti inni sitti dubbate sun yeroo isaa malee eessallee dhaquu hin danda'u seera lakkoofsaa boqonnaa 13 lakkoofsa 20 irratti waan ajaa'ibaa tokkotu ta'e yeroon sun yeroo lafa onaati iddoon sun iddoo lafa onaati yerichi yeroo roobaa miti yerichi yeroo makarii hin turre yerichi yeroo itti makarii galfatan yeroo itti midhaan sassaaban hin turre garuu maal jedhe yeroon kun yeroo iji wa'ini inni duraa itti bilchaatu waan ta'eef dhaqaa ilaalaa ija tokko keessaa kutaa fidaa jedhe iji wa'ini inni duraa yeroo inni itti bilchaatu mallattoodha wanti dubbatame raawwatamuudhaaf yeroo waa mallattoo wayii ta'u yeroo mallattoo wayii mul'atudha kanaaf iyyuu yaa obboleessa ko yaa obboleettii ko waaqayyo wanta inni dubbatu yeroo isaa eegee ta'a dhiibbaa yeroon uumtu waa tokko dubbachuu barbaada yeroon humna dhiibbaa mataa isheetii uumtu dandeessu of keessaa qabdi yeroon jireenya namaa irratti dhiibbaa uumuu dandeessi yeroon tajaajila namaa irratti dhiibbaa uumuu dandeessi yeroon mootummaa irratti dhiibbaa uumuu dandeessi yeroon jireenya namoota dhuunfaa irratti jireenya sabaa irratti biyya irratti dhiibbaa mataa isheetii uumuu dandeessi yeroon dhiibbaa attamii uumti laata macaafa qulqulluu keessatti yeroon dhiibbaa attamii uumte kun akkuma amma arginu hariiroon waaqayyoof raajota gidduu ture hariiroon namoota dhuunfaaf waaqayyo gidduu ture hariiroon Israa'eliif waaqayyo gidduu ture sababa tutturuu mul'atichaatiif sababa fageenya bara raajichaatiif rakkineef dhiibbaa garaa garaa isaaniif waaqayyo gidduu seenuu jalqabe kakuu haaraa keessatti dhiibbaa attamiitu uumame Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti yeroo yaadame sun yeroo ga'etti jedhe yeroon murame sun yeroo ga'etti Kiristoos nu yaadate jedhe yeroon itti waaqayyo murteesse yeroon itti waaqayyo hin ta'a jedhee akeeke sun yeroo yaadame sun yeroo ga'etti wanti hundumtinu hin ta'e Yesuus Kiristoos nu yaadate jedhe dhiibbaa yeroon uumaa turte keessaan macaafa isaa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 20 lakkoofsa 3 amma 5 dubbata sagalee kana yeroo darbee dubbachaan ture irra deebi'een dubbisa boqonnaa 20 lakkoofsa 3 kaasee Daawit garuu kakatee
ani si duratti faara tolaadhaan akkan ilaalame abbaan kee dhuguma bareera kanaaf garaa isaatti Yoonaataan akka hin gaddinetti dubbii kana dhaga'uun isarra hin jiru jedheera ammayyuu taanaan dhugaa Waaqayyoo isa jiraataati du'a lubbuu keetiitis anaaf du'a gidduutti tarkaanfii tokko tafee jira jedhee Yoonaataatti hima yeroo Daawit sagalee kana akkana jedhee Yoonaataatti himu abbaan isaa Saa'ol Daawitin ajjeesuudhaaf murteessee jira kanaaf akka itti Daawit ajjeefamu akka itti Daawit qabamu akka itti Daawit tarkaanfiin dhumaa irratti fudhatamu hundumtuu qophaa'ee lafa jira murtoo Saa'ol kana Waaqayyo Daawititti himeera Yoonaataatti garuu hin sababi isaa Daawitiif Yoonaataan gidduu hariiroo gaariitu jira kanaaf jedhee Yoonaataan dhokseeti garuu namoota Daawit irratti tarkaanfii fudhatan hundumaa Saa'ol qopheessee sagantaa isaa hundumaa qopheessee waamicha nama waame Daawit akkana jedheeti Yoonaataatti hima ancidha kana irratti hin argamu abbaan kee na ajjeesuu murteesseera ammayyuu sittan hima anaaf du'a gidduu tarkaanfii tokko tafee jira anaaf du'a gidduu tarkaanfii tokkitti jechuun meetirii tokkittiitu waan gabaabduutu hafee jira kanaaf cidha kana irratti hin argamu jedheeti abbaasaa akka abbaansaa isa ajjeesuuf jedhee Yoonaataatti hima Saa'ol yemmus lakkoofsa 30 irratti maal jedha Saa'ol yemmus Yoonaataatti aaree boba'e jedhe ati ilma micciiramtuu fi ilma didduu ofii keetiif haadha si deesse salphisuudhaaf ilma isee akka fu'atte na wallaaleere jedhe maaliif akkana jedha Yoonaataan Daawitiin du'a jalaa miliqse akka inni dhaqee eeboo Saa'olitti hin dirmine akka inni dhaqee billaa Saa'olitti hin dirmineef jalaa miliqse yeroo inni kana jalaa miliqsu akka dubbii kana Yoonaataan biraatee Saa'ol bareeti itti aare jedha ati ilma didduuf micciiramtuu nanaa jedhe haadha si deesseef abbaa kee dhiiftee ilma isee filatte isatti billaa keenya jalaa baafte eeboo keenya jalaa baafte jedheeti ilma isaatti aare egaa isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa tokko irrattan bu'aa yookaan firee dubbii kanaa isinitti dubbisa waan ta'e boqonnaa tokko lakkoofsa 17 kaasee akkana jedha gaaf tokko Saa'oliif Yoonaataan in obbaafatan lafa onaa keessatti obbaafatan ilaa akkana jedha sagalichi ergasii Daawit Saa'oliif Yoonaataan ilmi Saa'ol waan du'aniif akka kanatti hufee jirutti in faarse namoonni Yihuudaa immoo faarfannaa iddaa jedhamee beekamu kana barsiisanii namoonni Yihuudaa immoo faarfannaa iddaa jedhamu kana akka barsiifamaniif in abboome faarfannaan kun macaafa warra qajeelotaa isa Yaashaar jedhamu keessatti caafamee jira faarfannichis ulfina Israa'el warri ta'an iddoowwan ol kaa'orraa lafaan hin dha'aman warri jajjaboon attamitti kukkufanii intaloonni Filisxeemotaa akka hin gammannetti intaloonni warra dhagna hin qabataniis akka hin ilchinetti isin mandara gatiitti kana hin himinaa karaa gurguddaa mandara Ashqaloon keessattis kana hin labsinaa isin yaa tulloota Gilbi'oo gaachanni warra jajjaboo isin irratti waan xuraa'eef gaachanni Saa'ol dhadhaa ejersaatiin waan hin dibaminiif fixeensi yookiis bokkaan isin irratti hin bu'in lafti midhaan kennaaf dhiyaatu baasuus hin argamin iddaan Yoonaataan dhiiga namaa utuu hin dhangalaasin mooraa warra jajjaboos utuu hin waraanin gadi qabamee hin beeku billaan Saa'olis waa utuu hin rukutin deebi'ee hin beeku Saa'oliif Yoonaataan yemmuu jiran walii wajjin turan namoonni isaan jaallatu isaanittis hin gammadu turan yeroo du'a isaanittis immoo walirraa gargar hin baane isaan joobira caalaa fiigu leencota caalaas jajjaboo turan har'a garuu hin kufanii yerootu isaan gate amma maal jedhaa warri jajjaboon attamitti kukkufanii jedhe warri akka leencaa jaboon warri akka joobir fiigan
warri xiyyi isaanii darbatamnaan dhiiga dibate malee hin deebine warri billaan isaanii gadi ba'anaan morma kute malee hin deebine har'a attamitti lafadhaan attamitti kukkufan jajjaboonni sun attamitti kun ta'uu danda'e jedhe Daawit waan isin ajaa'ibu ijarri kun Daawitin ajjeesuuf adamsaa jiru waraanichi duulli sun Daawit irratti Daawit Waaqayyo jalaa milikse yeroo Waaqayyo Daawit eeboo Saa'ol jalaa miliksu billaa isaanii jalaa miliksu jarri gaafa Daawitin dhaban dhumarratti ofitti deebi'anii eeboo isaaniitiin of diran billaa isaanii irratti kufanii of wareegan yeroo kana Daawit dhufee gaafa bira ga'u jarri tulloota irratti kukkufanii jiru kanaaf jedha warri jajjaboon attam kukkufanii jedhe warri akka leenca jajjaboon warri xiyyaan isaanii yeroo darbatamu dhiigattuun dibatiin hin deebine warri billaan isaanii nama gorra'uudhaan beekamu warri akka xiyyaa darbataman attamitti kukkufanii jedhe yerootu isaan kuffise isa Waaqayyo Daawititti himaa turetu isaan kuffise kufuu isaanii irratti Daawit hin gammanne wareegama isaanii irratti Daawit gammadeen hin ilchine injifannoon sun kan isaa ture utuu harki isaa dhiiga hin dibatin utuunni harka isaatiin isaan irratti tarkaanfisa nan fudhatin isaan ofiif xumuruu isaaf waan gaarii ture garuu attamitti kukkufanii jedhe isaaniif gadde amma yoo deebitanii ilaaltan Daawit mucaa xinnaa humna hin qabne dadhabaadha Saa'ol mootummaa jabaadha mootiidha Yoonaatan ajaja waraana isaatiiti abbaaf ilma waliif amanamu waraanicha keessatti garuu hin kufan mucaa hiyyeessaa humna hin qabne beekumsa hin qabne tooftaa waraanaa hin qabne gaara keessatti baqatee bosona keessatti isaaniin baqatee isaan jalaa miliqu gaafa dhaban eeboo isaanii irratti of kuffisanii eeboo isaaniitiin of diranii of wareegan dhufee gaafa reeffa isaanii argu attamitti kukkufanii jedhe waan sagalee kana dubbadhuufan qaba yeroo nama ganti haalli nama gana dhiibbaa yeroon uumuu dandeessu yeroo sanatti mootummaan Saa'ol hin diigame battala sanatti mootummaan Saa'ol hin harce yeroo mootummaan Saa'ol diigamutti itti aansee kan dhaabatu mootummaa Daawit Waaqayyo waan tan isatti dubbachaa ture yeroo isaatu ga'e jajjaboonni jabina isaaniitiin dhaadatan gurguddoonni guddina isaaniitiin dhaadatan meeshaa waraana isaaniitiin dhaadatan qabeenya isaaniitiin dhaadatan beekumsa isaaniitiin dhaadatan muuxannoo isaaniitiin dhaadatan hin kufanii lafadhaan hin kufanii kun attamitti ta'uu danda'e warra ulfina Israa'el turan jedha isayyuu warra ulfina Israa'el turantu lafadhee seenaan kun hedduu yaadatame akka mallattoo injifannootti ilaalamu mana Israa'el keessatti gaanfamoo icha jedhamanii faarfatamu mana Israa'el keessatti dirree isaan irra dhaabatan injifannoo malee injifatamee hin beeku waltajjiin isaan irra dhaabatan gaafa hundumaa injifannoodhaan xumurama waraanni isaan itti hiiran gaafa hundumaa injifannoodhaan xumurama waan isaan godhan yeroo hundumaa wal qixxaata har'a garuu attamitti kun ta'e waan hin yaadamneetu ta'e gaabbiitu uumame yerootu dhuge yeroon gaafa geessu dhiibbaa uumuu jalqabde egaa Waaqayyo gaafa kana godhu Saa'ol mootummaan isaas Yoonaataanis manni isaanis qe'een isaanis mootummaan isaanis wanti isaan qaban hundumtuu yeroo sana biyyootti dabalame hin kufani gaarotarraa jedhe akka ka'uu hin dandeenyetti kufan akka lammaffaa deebi'anii mataa ol qabachuu hin dandeenyetti kufan akka lammaffaa deebi'anii dandamachuu hin dandeenyetti roggee gaarotarraa kufan attamitti kun ta'e yaa Waaqayyo jedhe attamitti gochuu dandeesse kana kun hojii keeti malee eenyuyyuu miti edda jedhee booda Daawit itti aansee mana Israa'eliif wabii kan ta'u mootummaa Israa'el hundeessuu jalqabe yeroo mootummaa Israa'el hundeessu kana Daawit waa tokko godhe isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irraa nan dubbisa
kanarratti daawit boqonnaa sagal lakkoofsa 6 irratti Mefibooshet ilmi Yoonaataan Saa'ol gara Daawit dhufe Mefibooshet ilmi Yoonaataan Saa'ol gara Daawit dhufe ulfina isaatiif hamma lafa ga'utti hin qooma'eef Daawitiif Mefibooshet jedhe innis ani garbichi kee kunoo aasaan jira jedheen Daawit immoo hin sodaatin ani abbaa kee Yoonaataaf jedhe gaarummaa sitti nan agarsiisa lafa Saa'ol akaakayyuu keetii hundumaa siif nan deebisa yeroo hundumaas maaddii koorraa hin nyaatta jedheen Mefibooshet ani eenyuuti gara ana garbicha kee isa akka saree du'e ilaaltaati jedhe Daawitiin yeroo mootummaa Israa'el deebisee ijaaruu jalqabu namoota maatii Saa'ol keessaa diigaman qe'ee babbade jireenya babbade deebisee ijaaruu jalqabaa Daawit yeroo kanatti maatii Saa'ol hundumaa firoottansaa qe'ee isaanii diigame hundumaa iyyafatee lafa isaan jiran walitti qaba yeroo kanatti Mefibooshet dhufa waamicha Daawit godheefin Mefibooshet kun ilma Yoonaataan ilma Saa'ol warra silaa tulloota sanarratti kufan warra Daawitiin ajjeesuuf deeman yoo fi dhibaman sana isaan kanaafiti akkana jedheen Yoonaataadhaaf jedheen gaarummaa sitti agarsiisaa jedhe maaddii koorraa nyaatta hin sodaatin anatu wabisiif darba qabeenyi akaakayyuu keetii Saa'ol hundumtinu kan kee ta'a ittiin jedhaan yeroo kana Mefibooshet akkana jedhe ana isa akka saree du'ee attamittiin deebitee ilaalte jedhe ilma mootiiti nama akkana jedhu quba qabaadha ilma mootiiti kaleessa abbaansaa wanta inni gochaa ture yaadadha Saa'ol mootiidha Yoonaataan abbaansaas mootummaa abbaasaatii hoggana ture qe'ee moototaa gaafa diigamee badu ana isa akka saree du'ee attamittiin deebitee ilaalte gurguddoota sana gaa yeroon deebiftee akkana jechisiifte ana isa akka saree du'eetti yerootu godha kana waggaa 10 irraa seenaa nama gaddisiisaa tokko magaalaa Finfinnee keessatti arge utuun gara boolee bulbulaa deemu nama laastikii uffatee karaarra corroqa keessa ciise kadhatu tokkoon arge namni kun mataasaa fuulduratti suura tokko kaa'atee ta'a suurri sun suura uffata militarii akkasitti qabatee dhaabbatu mataasaa dura kaa'ateeti corroqa keessa ciisa yeroon ilaalu suurri sun suura qondaaltota waraanaatti fakkaate kanaaf deebi'een rooba wayit ture gadi jedheen suuta jedheen laastikiisa jalaanii ilaaleen yeroon ilaalu namchi sun koroneela ture waraana dargii ture achumaan wajjin haasa'uun jalqabe attamitti ati koroneela taate qondaala waraana dargii taate deebitee dhuftee iddoo kana taa'uu dandeesseen jedheen amanuun isaa na dhibe namtichi baay'ee jooreera huqqateera baay'ee miidhameera hirroo qoma dandeeyyuu naasa'u waan gabaabduu natti Mangistuun nu ganee gaafa badu waraanni keenya diigame gaafa kana waraan hundumtuu diigame hundumtuu gaafa qe'ee isaatti galu anis gara warra qe'ee keenyaatti galee gaafan qe'ee warra keenyaatti galu qe'ee warra keenyaa keessaa mandarri sun guutummaan hin jiru badeere mandarri warra keenyaa lafa onaa ta'e lafa duwwaa malee waan tokko hin jiru badeere ani eddam biyyaa ba'ee waraana deeme tureera yeroon isaa jedhe maal jechuudha eessaa qe'ee warra keessanii kun akkasitti badeedheen gaafadheen lakkaa inni walloodha bara beela walloo sana bara walloo beela sana buqqisanii gara wallaggaatti guuran sana warri isaas namoonni naannoo sanaa yeroo sana buqqaanii guuramaniiru jechuudha kanaaf namni achitti hafee hin jiru naan jedhee inni Oromoo wallooti achumarraan afaan Oromoo wajjin haasofne
attamitti deebitee mootummaa kana wajjin hojjechuu hin dandeenye naan lakki mootummaan kun gaafa dhufe inni shaabiyaan nu funaantee nuun warra qondaaltota kana nu rashanti turte kana badeen eddasii booda Affaar keessan ture Adaamaa Awwaash kana keessan ture utuman jooruu dhumarratti nan dadhabee hojii humnaatiin hojjedhu amma humnan dhabee na dhukkubee karaa irrattan kufee ciisa akkasitti naan jedhe baay'een gaddeen yeroo sanatti waan ani yaadiin tuna qunname waan ta'eef waa tokko illee gochuu hin dandeenye waan xinnoo harka koo keessa jirtu kenneef hin darbe guyyaa biraa deebi'ee dhufeen barbaadeen dhabe amma har'aatti garaa koo na nyaataa hafisu garaan koo amma har'aatti na dhukkubaa hafe baay'ee waan nama gaddisiisu jajjaboonni koloneeronni har'a yeroo corroqa keessa ciisan yeroodha gurguddoonni jedhe Daawit hin kufanii warri akka Joobir fiigan warri akka leenca jajjaboosun har'a attamitti kitimaman ilmi akaakayyuu Saa'ol ilmi Yoonaatan ana isa akka saree du'e jedhe ana isa akka saree du'e attamitti na yaadatte obboloota gurguddoota jajjaboota waltajjiin jala raafamurra dadhaboota mul'ata qaba wayyaa gurguddoota har'a yeroo qabna jedhanii waan hundumaa humna isaaniitiif qabeenya isaaniin godhanirra jooroo dadhaboota warra waa'ee guyyaa isaanii egeree isaanii beeka wayyaa warra galma isaanii murteeffata wayyaa mee yaadadhaa koloneeronni dargii dhiisaati waraannumti taraan dargiidhaa mangistuudhaa attam nama darara ture waan akkamii godha ture mangistuu Hayilamaariyaam yeroo inni dubbatu spiikerii reediyoo cabuu geessu waraanni isa har'a corroqa keessa ciisu yerootu isaan gane yerootu isaan gate kanaaf dhiibbaa yeroo fiduu dandeessu jireenya namaa keessatti salphaa miti dhiibbaa yeroo uumuu dandeessu umurii namaa irratti salphaa miti kanaaf ani yeroo hundumaa waa'ee yeroo yaadu yeroon waan murteessitu qabdi dhiibbaa yeroon jireenya namaa keessatti uumtu salphaa miti attamitti kukkufan jarreen sun jedhe attamitti harca'an jarreen sun jedhe ammas irra deebi'een dubbadha waltajjii gurguddaa qabaachuurra yaada Waaqayyo beeku wayya ammas irra deebi'een dubbadha qabeenya hedduu baankii ol kaa'achuurra mul'ata waa'ee borii beekuu mul'ata qabaachuu wayya kanaaf sagalee Waaqayyo waa'ee yeroo dubbatu warri yeroo isaanii hin beekne warri yericha hin beekne hin kufan yeroon namoota hedduu jalaa sigigaatteetti umuriin namoota baay'ee yeroodhaa wajjin kufeera mul'ati namoota baay'ee yeroodhaa wajjin kufeera yeroon sagalee kana dubbachuudhaaf yaadaa ture maaltu nu fuuldura jira addunyaan kanaan booda attamitti deemuu dandeessi tajaajilli keenya armaan booda maal ta'uuf mala waldaan kiristaanaa akkamitti deemuuf deemti akkan kanaan dura dubban ammas irra deebi'een jedha obboloota ko ilaa irra deebi'een dubban challenge amma biyya lafaa keessa jiru dhukkuba koronaa kana booda akkinu itti yaannu akkinu itti adeemnu akkinu itti sochoon hundumtu nu jijjiirama addunyaan kun muuxannoo ishee gara biraatti shiifti gochuuf jirti wanti hundumtu nu jijjiiramuuf jira yeroon jijjiiramuuf jira Yesuus Kiristoos akkana jedhe isin jedhe duumessa ilaaltanii biiftuu ilaaltanii yeroo beektu jedhe attamitti dhufaatii koo garuu hubachuu dadhabdanii warra Fariisotaan yeroo makarii beektu yeroon kun yeroo roobaati hin himtu yeroon kun yeroo gannaati hin himtu dhufaatii koo garuu attamitti beekuu dadhabdanii kanaaf Waaqayyo Baaqoomiin yeroo itti raawwatamuun isaaf ta'u eega mul'ati kun mul'ata keef yeroo isaa beek mul'ati sirriin yeroo sirrii keessatti raawwata mul'ataaf yeroo wal duukaa deemu gochi sirriin yeroo sirrii keessatti milkaa'a waan ati gochaa jirtu sun gocha sirriidha yeroo isaa miti taanaan garuu hin milkooftu mul'ata ati qabattee kaate kun mul'ata sirriidha garuu yeroo isaa miti taanaan siif hin ta'u yeroo mul'ata keetii beeki yeroo akeeka keetii beeki yeroo itti waaqu yeroon kun yeroo isaatii jedhi ijoollee isaa koor jedha macaafi qulqulluun warra dhoksaa barichaa beekan nu keessa 200tu jira jedhan
warra dhoksaa yeroo beekan warra baricha hubachuu danda'an warra haala isaan fuuldura jiru beekuu danda'an nu keessa jiru jedhe. Namoonni yeroo isaanii hin beekne kufan akkuma Saa'ol fa'aa dhaqanii eeboo isaanii irratti diran eebooma isaanii irratti kufan billaa isaanii irratti kufan xiyya Daawitiif qopheessan irratti kufan ajjecha Daawitiif fudhatanii ka'an irratti kufan ofii isaaniitii hin kufan. Namni mul'ata isaa beeku namni yaada Waaqayyoo beeku Daawiti garuu mucaa xinnaa sun achii ka'ee mootummaa ijaarrachuu danda'e. Kanaafan dubbadha ana isa akka saree du'eetti gatame kanatti miti deebitee ilaaltee jedhe. Hin dabarti guyyaan kun rakkinni kunis hin dabarti dhiphinni kunis hin dabarti boo'ichi kunis hin dabarti muddamni ati keessa jirtus hin dabarti wallaansoon ati har'a keessa jirtu kunis hinuma darba. Ati garuu beeki akeeka kee. Guyyoota ati hin hubatamne kana guyyoota hubatamuu dadhabdeef namoota ittiin hubatamuu dadhabde gidduutti sin dhiisu Waaqayyo. Mandara ati keessatti hubatamuu dadhabde keessatti sin dhiisu Waaqayyo. Ganda ati keessatti hubatamuu dadhabdeef tuffatamte keessatti sin dhiisu Waaqayyo. Ati garuu mul'ata kee beeki. Ati garuu karaa irra adeemtu beeki. Beeki yaada Waaqayyoof duratti. Kanaaf mul'ati Waaqayyoo siin jedhu sun wanti Waaqayyo keessa kee kaa'e sun yeroo isaa eeggata taa'uudhaaf xumuramuudhaaf raawwatamuudhaaf yeroo isaa eeggata. Kanaaf Waaqayyo Waaqa yerooti. Yeroo waa gochuuf ka yeroo isaatii jedhu yeroo isaatii yeroon kun yeroo mul'ati kee itti hojjetamuudha yeroon kun yeroo itti kana gootuudha yeroon kun yeroo isaatii yeroo sirriif mul'ati sirriin gochi sirriif yeroo sirriin gochi sirriin yeroo sirriin iddoo sirriitti hin milkaa'u waliin. Kanaafan waa'ee yeroo dubbachuu barbaada. Irra deddeebi'ee dubbachuufan jira waa'ee yeroo kana garuu isaarraa sumarrattan dhaaba maal dhumarratti dubbachuu waan an barbaadu yeroo har'aa kanatti tajaajiltoonni biyya keenya keessaa rakkina guddaa keessa jiru. Waldaan kiristiyaanaadhaa tajaajiltoota isheef yeroo itti isaan jiraachisuu dadhabduu bira ga'aa jirti. Keessattuu tajaajiltoonni waldaa Oromoo naannoo Finfinnee tajaajilan yeroo har'aa kanatti rakkina guddaa keessatti galanii jiru. Tajaajiltoota roon jedhu ilaa adda baasaa hubadha. Tajaajiltoonni warri waa nagadan warri horii miliyoonaan qaban warri waggaa lamaarraa deebi'anii harki isaanii duwwaan ta'anii jiru. Warri waggaa 10 waggaa 5 waan nyaatan qabanuu jiru. Garuu warra isiniin jedhu kun warra xoofoonii dhugaa turre sana warra rayyii dhugaa jiran. Warra mootummaanis namnis isaaniif hin beekne garuu yaada Waaqayyoo baatanii warra dhaabatan sana. Kanaaf adaraa waan ani isiniin jedhu namoonni na dhageessan tajaajiltoota beektan iyyaafadhaa. Akkuma akka beektan itti wal iyyaafadhaa. Hiriyoota keessan iyyaafadhaa. Waldaa keessa tajaajilaa turtan iyyaafadhaa. Obboloota wajjin tajaajilaa turtan iyyaafadhaa. In darba yaa obboloota ko yeroon kun. Tarii maaltu beeka Waaqayyo guyyaa kanaaf iyyuu nu fide ta'a. Har'a ishu guddaan irratti dubbachuudhaaf bahe waa'ee kanaaf. Yeroo isaan hin jaallanne isaanitti dhufe. Yeroo isaan baay'ee jireenya isaanii keessatti hin eegneef jibbantu isaanitti dhufe. Yeroo hamtuu kana keessatti harka wal qabuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu tajaajiltoonni hojii biraan qabne miindaas hin qabne ilaa quba qabaadha. Hojii biraan qaban miindaan qaban ija jabaatanii akka warra zayitiif bishaan nagadanii gochuu warra hin dandeenye yaada Waaqayyo duwwaa ilaalanii warra adeeman sana warra dhugaa Waaqayyo qofa tajaajilan sana har'a isaantu muddamatti galee jira. Yeroon kun isaaniif yeroo gaafa Eliyaas itti bosonatti galee yeroo gaafa Eliyaas waan nyaatu dhabee mana dhiyyeessa sana dhaqee
daakuu kaballaa tokkittiin qaba isheen ittiin jette. Yeroo ulfaataa akkasiitu dhufe jechuudha. Kanaaf please walaa yaadannu waldoonni garaagaraa akka waldootaatti waldoonni garaagaraan quba qabu horii walitti qabaa turan nan beeka garuu maal akka godhan hin beeku. Adraa wal haa yaadannu keessattuu tajaajiltoonni waldaa Oromoo tajaajilan ijoolleen Oromoo Finfinneef naannoo ishee tajaajilan rakkina guddaa keessa jiru. Warri mana kiraayidhaa mana keessa gad ari'aa jiru baay'ee. Anaan kun na mudatee beeka. Bara 2006 jalqaba Finfinneen jiraan. Gaafa warri qinijjitiidhaa labsii wandumaa labsanii namni waan qabdan fudhadhaati masaraa mootummaa deemaa mootummaa kana fonqolchaa jedhan. Taaksiin dhaabatee manni nyaataa hundumtuu karaa hundumtuu cufamee Finfinnee magaalaa guddaan kun lafa onaatti geeddarame. Yeroo mootummaan tarkaanfii hadhaa fudhachuu jalqabu yeroo sana abbaa duudhaadha kan pirezidentii Oromiyaa ta'e poolisii Oromiyaati yeroo jalqabaaf Finfinnee cabsee galee kan tarkaanfii sana fudhachuu jalqabe. Yeroo sanatti warri mana kiraayii nuuf kennan mana kiraayii keessa nu ari'an. Quba qabaadha taaksiin ittiin deeman hin jiru. Baasiin ittiin deeman hin jiru. Waa tokko hin jiru. Bakkeetti gad nu ari'an mana qollofatan. Maaliif beektu akka nu yaadne duunuuf akka nu ajjeesaniif namni karaarra hin jiru. Hammeenyi nama amma kana garaan nama amma kana hamaadha. Har'a yeroo tajaajiltoonni kun waan baasan waan kennan waan kaffalan dhaban tarkaanfii akkasii fudhachuu jalqabaniiru. Ni yaadadha jaartiin tokko jecha hamanaa jette jecha sana jechuun barbaadu har'a. Kanaaf wal yaadadha jechuun barbaade Waaqayyo sinaa eebbisu yeroo biraa walitti deebina sagalee kanaaf Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa hundumaa dandeessu ani sin kadhadha. Yaa Waaqayyo obboloota keenya rakkina keessa jiran warra har'a yaa Waaqayyo waan qabatan waan gadhiisan wallaalan balballi hundumtuu jalaa cufamee gara ilaalan warra dhaban yaa isa hundumaa dandeessu harki kee hundumaa qaba. Waan hundumaa gochuu dandeessa gara obboloota keenya ilaali. Maatii akkasitti karaa irratti ba'aa jiru ilaali. Yaa Waaqayyo obboloota akkasitti har'a agabuu bulaa jiran kana ilaali. Warra ijoollee isaaniitti waan kennan dhaban yaa isa hundumaa dandeessu ijoolleen kee beela guddaa keessa jiru yeroo har'aa kanatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ulaan kee Waaqa haa banamu. Yaa Waaqayyo rakkina kana keessatti akka ni obboloota keenya kana yaadannuuf ayyaana kee nuu baay'isi. Dubbii keessa nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuus gooftaadhaan. Ameen.